Tun qophii qubeetii ani Muhammad Siraajii qophii qubee tanarraa eegalleetii jirra jechuudha. Waan sadii ilaalla. Jalqaba irratti waan harkifatee karaa afaan Amaaraatti deemutti jiru jechuudha. Hulaa wajji wal qabatee hulaa bani, hulaa naaf bani, hulaa narraa bani. Kifatallin kajaa'umu kan afaan Oromootti amma narraa banii fi naaf baniin adda adda. Amma namni gariin maal jaa naaf banii jaa. Naaf baniin tuni haala itti jaamtuutu jira. Yookaan baniif waan jaamutu jira jechuudha. Amma ijoolleen xixiqqashoon takka yoo hulaa banuu dadhabde aboo mee hulaa tana baniif jaan. Akkasi. Malee akkanuma namni mana keessa osoo taa'u hulaa naaf banii wanni jaamu hin jiru. Nama hulaa banuu dadhabe san faa hulaa gargaartaa jechuudha. Meeniin dadhabee naaf bani hulaa tana jeeti humna isaa fayyadamee banaa jechuudha. Hogguusa maal godhee jechuudha. Hulaa san siif bane hulaati banuu dadhabde sani siif banee jechuudha. Osuma ati fayyaa qabdu osuma hulaa banuu dandeessu hulaa naaf bani wanni jaamu hin jiru jechuudha. Hulaa si cufamte faa sirraa banan. Nama keessa jiru hulaa san irraa bantaa jechuudha. Irraa banuun maali? Fakkeenyaaf dukkana irraa banta. Hulaa manni dukkanaa hulaa tana nurraa bani jettaa jechuudha. Hulaa tana nurraa bani malee nuuf bani hin jettu. Yoo sitti oowwe maasi oowwa kanaaf irraa bantaa jechuudha. Oowwa kanaaf hulaa tana nurraa bani jetta. Kan biraa kasadee isaa ammas itti banuu faatu jira. Itti banuu. Hulaa nutti hin banin jetta fakkeenyaaf. Hulaa nutti hin banin maaliif nutti hin banin jaa qilleensa kanaan nu dho'aati boo hulaa tana nutti hin banin cufiituma dhiisii jechuudha. Gara keenyatti as hin baninii jechuudha. Amma afaan Amaaraatiin kifatallin ja'a jechuudha. San waan ta'eef amma narraa banii fi naaf baniinis afaan Amaaraatiin kifatallin ja'a. Ihan barri kifatallatu ja'a ijoolleen hulaa banuu dadhabdees. Keenya garuu akkasii miti. Keenyaas fideetuma naaf bani ja'a. Manni kun nutti oowwee naaf bani. Mana keessa jirtu akkamis siif bana. Sirraa banaa jechuu oowwee sirraa banan malee sitti hin bananii yookaan siif hin banan. Itti banuun ammoo akkamiseeti. Osoo namni quban qabnee hulaa itti banuu jechuudha. Nama cufatee taa'u jiru dhokatee fa'aa itti bante itti banuu jechuun akkasi. Keenyatti maal ta'e jechuu sadii ta'ee jira afaan Oromootti. Itti banuu, irraa banuu fi banuufi. Akkasi. Kanaaf akkasii adda baasanii beekuutu barbaachisa malee hunda akkanuma waliin laaquun hin ta'u. Afaan kuni akka hawaasni fayyadamutti deema malee akkuma afaan biraatitti afaan biraarraa harkifamee hin deemuu jechuudha. Waan si fayyadu waan gara afaan biraarraa fiddee fayyadamuu dandeessa. Garuu waan afaan kana keessa jirtu dirqama dhiibdee afaan biraatti geessite afaan biraatti waliin laaquun dogongora guddaa jechuudha. Afaan balleessaa deema waan ta'eef sanirraa hogguu as deebine egaa afaanii wajjin wal qabatee dogongorri biraa kan jiru amma gaalallee akkuma irraan deddeebi'e egaa yoo muufattanillee dhihoo mana gootan jechuudha. Rakkoon teenya guddooni namni afaan hayyuu Oromoo jiru harka 90 ol yookaan harka 100 jechuu dandeenya afaan Amaaraan beekne jechuudha. Namni afaan Oromootiin barate ka afaan Amaaraa hin beekne nama waa xiqqoo warri gurguddatee amma warri sadarkaa barnoota gurguddaa baratee digirii 2-3 qabu kuni ka afaan Amaaraa hin beekne hedduu xiqqaadha. Garuu waan jiruu natti hin fakkaatu yoo jiraates garuu hedduu xiqqaadha. Kanaaf rakkoo wanni uumamteef waan akkanaatiif jechuudha. Sammuu keessa ka guute maali jechuudha. Hogguu kutaa keessa taa'ee baratu sammuu sanii yaada. Hogguu barreessu afaan kanaan barreessa malee jechuudha. Sanirraa ka'uudhaan wanni tun uumamte gara miidiyaatti soo deemte gara mana barnootaatti soo deemte waan akkanaatu uumamaa jechuudha. Wanni uumamaa lakkoo isa wajjin wal qabatee osoo waan jiru osuma qubeen sirrii ta'ee jiruuti lakkoo isa wajjin wal qabatee maqaa bakka adda addaa 4 kiiloo 6 kiiloo 5 kiiloo maal kiiloo
akkanumatti Finfinnee keessa amma 22 maazooriyaa waan jedhamu faatu jirami lakkoofsa waayyamu kana jira 3 quxur maazooriyaa kana jirami kana amma sammuu isaatiin maal yaadu jira jechuudha 22 isa yaadu jira jechuudha afaan oromootiin ugu barreessitu garuu lakkoofsa yoo barreessite ani 22 jeen dubbisu qa 22 jaa lakkoofsa 22 barreessite bar duubatti afaan oromootiin maazooriyaa jaa kanaafuu 22 maazooriyaa ta'uu hin danda'u qa 22 maazooriyaa ta'a jechuudha lakkoofsaan barreessuu hin qabdu afaan oromootiin yoo barreessitu taate qubeedhaan barreessuu qabda haa maal jettee akkasi barreessita malee 22 barreessan lakkoofsa barreessinaan qubee duuba jirtu san qubee afaan oromoo waan ta'eef yoo amaaraan barreessite 22 ta'a dirqama sani oromoon barreessinaan garuu 22 maazooriyaa jaa 4 kiiloon barreesse jeeti 4 barreesse kiiloo godha duubatti 4 lakkoofsa barreessaa beekte kanaafuu 4 ani afaan oromootiin lakkoofsa kanaa suni 4 ittiin beeka san waan ta'eef 4 kiiloo jeetiin dubbisa malee 4 kiiloo jee hin dubbisu jechuudha sansaniitu jira amma kun amma barreeffamni wanti yaadame Arbaa Mincii jechuudhaaf yaadame Arbaa Mincii jechuudhaaf 40 barreessaniiti Mincii godhan 40 Mincii ta'e malee kun Arbaa Mincii miti jechuudha sammuu keessa maaltu jira jechuudha 4 fi 0 wal bira jirtu suni arbaa jee fudhate qaboodaammoo Mincii jee katabatee jechuudha 4 fi 0 wal bira jirtu afaan oromootiin 40 malee arbaa miti 40 Mincii katabu jirtaati jechuudha wanni ati katabde suni 40 Mincii malee Arbaa Mincii miti kanaafi maqaa bakka sanii maqaa magaalaa sanii balleessitee jirta jechuudha haala sanni akkasitti barreeffamuu qaba kan biraa yaa sabaa waan jedhu takkaatu jira sabaan tun afaan amaaraatiin 70 taati miti saba jechuun waa'ee sabaa haasawuu fadheete amma namni kun maaliin arku jira amma waan kana ammoo lakkoofsaan barreessu amma kun jechuun afaan oromooti maaltu fuudhee achi geessisin je fuudheeti 70 kataba bar lakkoofsi kun hundi akkuma waan afaan amaaraatee jechuudha lakkoofsi hundi akka waan afaan amaaraatee 4 godheeti kiiloo jee barreessa oromoon dhuga garuu warre wanni akkana hagu gariitis dhugaadha na fakkaatti lakkoofsa oromoon wallee afaan oromootiin beekumsa maaliif jennee akka fudhannu ta'e namichi osuma haasoo jiruuti mee lakkoofsa bilbila keetiin kan isin jaa hagu itti himtu yookaan hagu sitti himu 09 jee gala osuma afaan oromootti hojjaasuu jirtanii bar 0916 jee gala kun maal irraa dhufe jechuudha lakkoofsi kun isan marraa dhufe jechuudha wallee lakkoofsa kana afaan oromootiin beekanii hiijattee akka yaaddusu godha kanaaf yoo akkasitti kan hin beekne ta'e dhugaadha 70 jeeggu barreessu sabaa ta'a jechuudha yaa sabaa ta'e jechuudha garuu wanni katabe suni nuti namni afaan biraa san hin beekne 70 sabaa jee hin dubbisu yaa 70 jee dubbisa yookaan yaa 70 jee dubbisa waan ta'eef kun afaan balleessu taati yoo afaan biraatiin haasa'u feete afaan biraatiin haasa'u mirga keeti yoo afaan biraatiin barreessu feete afaan biraatiin barreessi garuu waan afaan kana keessa hin jirre seera afaan kanaa caccabsuun sirrii miti akkasitti sirreeffachuutu gaariidha qarraatitti hoggas deebinu gaa dogongorarraaf walitti qindeeffannee bakki isaa hin beekamnerraa eegalleeti bakki isaa hin beekamne waan xumurraa bakki isaa hin beekamne kuni wanni isaan jechuu fadhanii mana nyaataatitu gaa nyaatacha keessa jiru himuu fadhe sila akka yaadaatitti jechoonni gaa jechuma afaan amaaraati maqaan nyaataa san akka waan afaan oromootiin hin jirreetitti afaan amaaraatiin katabanii garuu qubee afaan oromoo waan ta'eef dogongora qubee san keessa jiru laalla jechuudha qiqqilii fi goommanni foonii ni jira jechuu fadhaniiti kataban garuu qiqqilii fi gommaan foon hin jira gommaan foon hin jira jennee xiqqootti dhiyaate gommaa makiinaa foon hin jira jechuudha gommaan makiinaa hafuurri qilleensitti guutameeti san hin jira malee fooniin hin jiru an akkaan beekutti hiikni nuuf kan jiru garuu san gommaan foon hin jira gommaan foon hin jira fakkaate malee gommana waa hawuu raafuu jechuu fadhan sani hin taane jechuu san ibsuu hin dandeenye kan biraa amma kan itti aanu kan bakki isaa hin beekamin kunis mana nyaataa dammaqsaa jechuudha kasilaa fadhani akkas fadhan malee akka kataban garuu mannaa nyaannaa dammaqasaa jaaniiti katabanii mannaa nyaannaa dammaqasaa nyaannaan afaan oromootti sirriidha hiika qabaate manna wanni juutuun hin jiru mannaallee yoo ta'e hiika ni qabaataa jechuudha bakka tanatti garuu
waan ibsuuf yaadame san ibsuu baatuusi. Itti aanu gaa qubee afaan Oromooti jennee wanni kataban gaa afaan biraa taatuusi qubeen isaan fayyadaman qubee afaan Oromooti. Paastaa bafirfir yookaan paastaa bafirfir jechuu yaadani. Wanni isaan kataban garuu paastaa bafirfire yaanii katabani. Paastaa bafiraafire yoo jennellee xiqqoo wayya taatee uumamaa. Khabiraa dulat jechuudhaafi dullattii jaanii kataban. Dullattii nyaanni jaamuun jiru gaa nama faatu jira nama dullattii namaanni jaan dhugaadha. Nyaata dullattii jaamu hin jiru jechuudha. Isaan kataban sanii jechuun afaan Oromooti miti. Garuu qubee afaan Oromootiin katabuu yaalanii inqulaal jechuu yaadan takkammoo yookaan inqulaalii jechuu fadhaniiti. Wanni isaan kataban garuu maal jaa wonqolaalii jaanii katabanii. Itti aanu ammoo milaasambar yookaan milaasambarii jechuu fadhan. Garuu wanni isaan kataban maal jaa milaasaasabbarii mallasaasabarii fakkaatee jira jechuudha wanni kuni. Waan afaan Oromootitti hiikanuuf fidutti yoo achi dhiyeessine akkas ta'a jechuudha. Xibs yookaan xibisii jechuu fadhaniiti. Xibisbisii yaanii kataban. Kun ilmaa waanuma itti yaadanii balleessan fa'aa fakkaata. Maquma nyaata saniitu waan balleessu fadhan fakkaata. Kaanii qaqqili yookaan qiqqili jechuudhaaf kafadhanii qalqilii yaanii kataban. Qalqilii. Juus yookaan juusii jechuudhaaf yaadaniiti. Jusee jaa. Biiraa jechuuf kaayadan ammoo birraa jaaniiti maqaa namaa kataban. Singil yookaan singilii jechuudhaafi sigilgilii jaanii kataban. Agalgilii jaamboo jechuudhaaf jamboo jaanii katabanii. Kadhumarraa kan ammoo wanni heddummaatee namaahi anaa dhufuu jechuu fadhan. Anaa dhufuun silaa gubbaarrattuu ta'uu qabdi gaahee. Isaan jalatti kataban. Jalatti silaa bakka hedduutti galatoomaa tana kataban malee anaa dhufuu jala kataban tana waan agarree. Inumaa anaa dhufuun dogongora gubbaarra katabuumurra jaluma katabuun santurra wayyaadha. Wanni isaan kataban garuu anaa dhufuu jedha. Oromiyaa keessa dhufuun tun heddummaatti akkami. Kanaafi jechuun amma namni gariin waan kana hogguu haasa'inu dogongorri kun dhuguma nama nu qofalchise wanni isaan kataban kun nama qofalchise garuu namallee ni dhukkubsaa bara. Qubeen afaan Oromoo sadarkaa kanarra gahuuni wanni amata meeqa itti laffa'amee akkanatti namni hedduun itti wareegamee itti caccabe kuni sadarkaa kanarra gahuuni hin beekani akkana ta'uun isaa kuni hedduu nama dhukkubsaa jechuudha. Gara dhumaatti hogguu dhufnu kan Facebook irraa fudhanne tokkootu jira. Kan Facebook irraa fudhanne kunis rakkoon guddoon afaan keenya afaan biraatti yaaduu jenne akkuma Oromootti yookaan akka afaan Oromootti rakkoo guddootu jira. Rakkoo guddoon tun maali? Waan hedduu yoo xiinxaltanii ilaaltanii hin beekani. Namni kana namni afaan Oromoo dubbatu kun namni Oromoo ifiin jiru kun dhugaadha gabrummaa keessa ture. Gabrummaa hamtuu keessa ture. Hin beekan addunyaarra namni akka Oromootti gabroome waan jiru natti hin fakkaatu. Maaliifin kana ja'a seetanii Oromooni if tuffattee akka jiraattu godhamtee jechuudha. Oromoon afaan isii tuffattee akka jiraattu godhamte. Afaan ifii tuffachuu jechuun afaan keessa waan tuffattuuf dubbachuun sodaattaa jechuudha. Gadaantummaa sitti fakkaata waan ta'eef bakka feete yoo deemte biyya feete yoo dhaqxe afaan biraa beekti taanaan ijoolleen lama ta'a afaan biraa beektu afaan ijoollee Oromooti bara Oromoorraa dhalatte yookaan haadha fi abbaa isaanii wajjin afaan Oromootiin haasawwan afaan Oromoo ni beekan taa'uwi yookaan hin beekanis ta'uu mala ijoollee lama bakka feete dhaqi ilaali afaan biraa beekti taanaan afaan Oromoon dubbattu. Ijoollee lama hojii taphattu ilaali. Ijoolleen lama hojii taphattu afaan Oromoo malee afaan biraa beekti taanaani afaan biraa san dubbatti. Afaan biraa san hin taphattu agartaa jechuudha. Laali bakka feete deemi waan kana. Amma inumaa jijjiiramatu jira jeetiin amanaani. Akka durii miti amma. Akka durii miti
Waggoota lamaa sadii an ijoollee afaan Oromootiin taphattu harkeetiin jiru. Magaaluma Finfinneetti Adamaa keessatti jechuudha. Kun akka kiyyatti jijjiirama guddaa jeetiin amana. San dura garuu ammumallee numa jira wanni akkanaati ijoollee afaan Oromootiin taphattu afaan biraa beekte hin agartu. Hin agartuun sin jedhe. Kanaaf rakkoon akkasii sun maal godhaa deemee jechuudha gaa. Afaan biraa kuni sammuu keessa guuteeti sammuun isaa afaan biraatiin yaada jechuudha. Dura afaan biraa kaayete afaan Oromoo kana san booda kaayee jechuudha. Yoo hiree harkates baasa malee afaan Oromoo kun duuba ta'a gisee hunda. Duuba gaa dogongorri ammaa waan akkasii fide maali? Yuunivarsiitii jechuudhaaf kasalaa yaadanii jechisaa guutumatti Ingiliishiin barreeffame. Afaan Ingiliziitiin barreeffame. Yuunivarsiitii jechuufi yaan hin jiru jalqaba irratti uutu jira. Universit ja'a. Yoo seera caccabsineetuma yaasanis iigoona jenne universitii ta'a. Malee yuunivarsiitiin hin barreeffamne jechuu bakka tanatti. Kanaafi bakka hedduutti gaa rakkoon akkana wanni uumamni warri amma fakkeenyaaf doktor barreessuuf docotar ka barreessuusi rakkoo akkanarraa ka'uudhaan akkasi barreessutti jira jechuudha. Kanaaf yoo barreessinu afaan Oromootiin yaada afaan Oromootiin barreessu. Yoo afaan biraa barreessite afaan biraa yaade afaan biraa san barreessi. Afaan biraa yaade afaan Oromoo barreessuun dogongora akkanaa kana fiduutti jira. Qophii qubee irraa xumureetiin jira. Waan daawwattaniif galatuma isiniin ja'a ogeessi kaameeraa nama guddataati. Nageetti.